warreen imoon keessan kallattiidhaan waan namni isinii ergu viidiyoo audioodhaaf waan hunda gaalaarii mobaayila keessanii keessatti gadi buusee mobaayila keessan biizii gochuudhaan isin rakkisuu jiru viidiyoon kun isinii fi hanga dhumaa ilaaluudhaan sirreeffachuu dandeessu isiniin jedha. Dura irratti imoo keenya ni seenna. Erga imoo keenya seenne mallattoo ida'uu godanaa kana tuqannaa jechuudha. Mallattoo ida'uu godanaa kana as jechuudha, kana itti mare kana as tuqanna. Kana jechuudha. Erga as tuqanne akkasin nuu dhufa. Ammas moor ka jettu kana tuqanna. As nu fida. Siitingi ka jedhu kana keessa seenna. Siitingi keessa jechuudha. Siitingi mobaayila keenyaa keessa, siitingi imoo keenyaa keessa seenna. Achi booda chat ka jettu kana keessa seenna. Chat. Chatis. Erga as nu fide as tuqanna. Kana keessa jechuudha. Out save after receiving ka jettu kana keessa seenna. Kun lamaan yoo akkanatti jiraata ta'e, akkasitti yoo jiraata ta'e isii kana gama kanatti deebifna jechuudha. Gama kanatti akkasitti. Amma booda erga akkasitti cuftanii kallattiidhaan yookaan automaatikaalii viidiyoon footoon isinirratti ergamu garee irratti ergamu gadi hin buuhu jechuudha ofiin yoo isin feetanii gadi buufattan malee jechuudha. Kabiraa bakka kana je save after sending erga ergitee kaate kan keellee lamii akka sirratti eenyuun taane isii kana yoo sina yoo kun jechuudha yoo akkasitti banamee jiraate isii kana ofirraa cuftaa kana sadeeni jechuudha kan sirreeffachuu qabdanii viidiyootti aanuun hanga walitti deebinutti. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان لايك كوبي لينكي شير gochuudhaan yoo isinitti tole hunda biraan gahaa yaa sinin jedha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.